بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتك نجر جرتو بقرب بين قيار راتين سنجا سنين جتا يون تنا ودو واي چاتي يوكا واي جمادا بايته جرا سغنتا تجرا نما هندافو سغنتا تأيت جرا nama miidiyaa qabatee deemu hundaaf parsantii 50 ol nama miidiyaa fayyadamuuf ajandaa ta'eeti jira jechuudha. Kanaaf jalqaba yeroo mobaayila banannee karaa yuutuubiitiinis karaa tiiktookii karaa feesbuukiitiin ol baanu awwala wanni agarru waa'ee jimaa yookaan waa'ee chaatiiti. Kanaaf asirratti dhaamsa gabaabaa tokko kan inni isinii qabu ummata keenya wanni beekuu qabnu nuti jaahila ulamaa qabna haa ta'u malee sheekonni Harargeetis yookaan ulamaan Harargees ulamaan Baaleetis Arsii, Jimmaa, Walloo, Iluu Baaboor, Gujii dabalatee biyyoonni biraa hundi ulamaa qabnu hunda waliin qabna. Waliin haa qabaannu malee garuu wanni isin barbaachisu ulamaa keessan jala deemuu qabdan. Ulamaa keessan jala deemtanii hordofuu qabdan. Kanaaf ulamaa'i ulamaa rabbii namni ulamaatti bu'e takkaa hin nassaramne amma jaahiloonni hundi warreen miidiyaa qabu miidiyaa isaatiin guddifachuudhaaf jecha sheeka xiqqeessa ulamaa xiqqeessa. Fakkeenyaaf Piroofeesar Muhammad Kamaal caalima kanatti qishnaa gochuu hin qabnu. Dubbii isaanii kana xiqqeessuu hin qabnu. Sheekh Muhammad Kamaal akka isaanitti fakkaatetti fatwaa godhan. Fatwaa gochuun waan kitaabaa fi Qur'aana keessa hin jirre fatwaa gochuun ijtihaada barbaada. Warri jimaan halaalaa jedhu ijtihaada godhan malee Chaatii yookaan jimaa jedhamee wanni kitaaba keessatti dubbatame hin jiru. Warri haraama jedhullee chaatii yookaan jimaa jedhamee wanni Qur'aanaa hadiisa keessa jiru hin jiru. Mala dhawatanii jimaan haraama jedhanii halaala jedhan. Wanni beekuu qabnu. Sammuu isaanii irraa fuudhaniiti miti. Jechuun cal jedhanii sammuurraan fuune ragaatti dhiyeeffatanii isaan lachuu ragaa qaban. Kanaaf duuriyyoonni Sheekh Muhammad Kamaal akkana jedhanii aalima xiqqeessan. Kanaaf inni arrabaan nama arrabse. Miidiyaa irratti nama arrabsuunii fi lafa irratti nama arrabsuun tokkuma yakkisiidha jechuudha. Kanaaf guyyaa qiyaamaa hasanaata keessanirraa toltuu keessanirraa kafaluudhaaf teessan yaa ummata islaamaa. Ganaa sheekaa kanaaf guyyaa qiyaamaa kafaluuf teessan. Khayrii keessan kennuuf teessan. Isaan qofaa miti. Nama arrabsitan tokko tokkotti. Namni nama arrabse. Namni nama tume. Namni nama saame. Guyyaa qiyaamaa hasanaata yookaan khayrii isaarraa kafaluudhaaf jiraata. Kana beeka. Namni nama zallame guyyaa qiyaamaa inni zallamame ni dhiyaata guyyaa qiyaamaa. Wayuutii lihaadha min hasanaati. Isa kanaaf toltuu isaarraa guyyaa qiyaamaa ni kenna. Isa arrabseef ni kenna. Isa tumeef ni kenna. Kanaaf yoo kafaltee fixuu dadhabde hamtuu isaa baadhattaa quba qabaadhu. Kanaaf har'a isin abaluun jimaan haraami jedhe jettanii isin agartee laal
wanni nu iyyisiisu maali? Sababii isheenni haraam godhee miti. Xiqqeessuudhaaf jecha iyyaa jirtan. Arrabsuun maaliif barbaachise? Sheeka xiqqeessuun maaliif barbaachise? Isaan lamaanuu inni halaal jedhee fi inni haraam jedhe ijtihaada godhatan. Mala dhawatan. Iza ijtahada al-haakimu ala tariiqi al-istinbaati fajtahada fa'asaaba falahu ajraani jedhan. Inni murtii murteessu gizee mala dhawate. Mala dhawatee istinbaata godhe. Sawaaba lama qaba. Ajrul isaabati tokko kan haqa qunnamuuti. Tokko hoo sawaabni takka yookaa mindaan tokko immoo ajrul ijtihaadi kan mala dhawachuuti. Tokko kan haqa qaxxamuuti. Idha ijtahada al-haakimu ala tariiqi al-istinbaati fajtahada fa'akhta'a wa khata'uhu maghfurun lal falahu ajrun isaaf sawaaba tokko jira. Ajrul ijtihaadii jedhan falahu wa khata'uhu maghfurun. Haakimni daanyaan ulamaan ogguu istinbaata godhan quraanaa hadiisa irraa mala dhawatan inni achi booda dogoggoran sawaaba tokko qaba. Dogoggoree maaliif sawaaba qaba hin jedhin ergamaa jedhe sallallahu alayhi wasallam. Maaliif ijtihaada godhee mala dhawachuun isaa sun sawaabaa beeki. Dogoggoruun isaa immoo dhiifamni godhamaadhaaf. Kanaaf istinbaata gochuun waan quraana irra hin jirre waan kitaaba keessa dubbatamee hin jirre ijtihaada gochuun ni jira. Ergamaa keenya nuu hime. Kanaaf ulamaan lamaanuu kajimaan haraami jedhes kan halaali jedhes ijtihaada godhanii. Kanaaf ijtihaadni immoo ni jira kana qeebali. Kanaaf har'a nuti gizee wanni nuti jala dachaanee jala horiinu tokko dubbatame har'a miidiyaa kana gubbaa faca'eega. Kanaaf wanni amaanaa walirra kaayannu guyyaa qiyaamaa waan dubbannurraa waan hojjannurraa gaafatamuudhaaf teenya. Isaan lachuu ulamaadha. Isaan lachuu kan halaali jedhe kan haraami jedhes ulamaa'idhaa beeka. Isaan lachuu keenya warruma aqiidaa tokkooti nuti. Sheekonni Shee Musaan, Shee Usmaan, Shee Aliyyi ulamoonni Harargee hundi kanan maqaa beekuuf hin beekne keenyuma. Shee Maammakka maalis keenya. Sheek Abdusalaamis keenya. Shee Aliinis keenya. Akka amantaattis akka oromummaattis afaan tokko dubbanna. Qiblaa tokko salaanna. Aqiidaan keenya immoo tokko laal. Kanaaf ganaa waan jennurraa arraba nama arrabsinu kanarraa gaafatamuudhaaf jiraanna. Kanaaf obboleeyyan keenya yoonii fi wallaalle isa waa beeku gaafatuudha qabna. Maaliif ulamaan li'anna al-ulamaa'a warathatu al-anbiyaa ergamaan rabbi sallallahu alayhi wa sallam ulamaan dhaaltu anbiyaati jedhan. Maal dhaalan dhiiroo? Nabiyyoonni maal dhaalan? Lam yuwarrathuu diinaaran walaa dirhaman. Maallaqa walin dhaalchifne beeka. Maallaqa hin dhaalamne maali? Li'annamaa warrathuu al-ilma lal. Wanni dhaalan, wanni dhaalchisan, wanni dhaalaman ilmiidhaa quba qabaadhu. Ergamaan rabbi sallallahu alayhi wa sallama maal jedhan? Waa'ee ulamaa laalchise laal. Rabbiin illee quraana keessatti dubbatee jira. Innamaa yakhsha Allaha min cibaadihi al-ulamaa jedhe jechuudha. Gabrootan isaarraa warri rabbi sodaatu eenyu jedhe? Iyyaala feesbuuka laalu? Iyyaala nama arrabsee tiiktookiidhaan guddifatu? Lakki ulamaa rabbiiti jedhe. Kanaaf ulamaa rabbiitii jedhe.
أما سير كما ربي صلى الله عليه وسلم لال فكال ميني علمان عابدي كان علمين كم نجالو أكا جعل ميا إرجما ربيتي جعل ميني علماء داجن عابدير أكا جعل ميا كياتي كان صحابة الرجال جي صحابة تلبته جري بيك إرجما صحابوني توكو متي ولي رافا كني لال علماء رافا بيدا أما سيس جعل ميني علماء عابدي الرجال عابدي يجون كان أكسما ربي قبرو كصلاة كصومن كعلمين قبل دال كسائر القمر على سائر الكواكب أرجيف جياني بيتنيمي أرجين هباية تمالي أنجسين دتشي إبسطو وامرا سلال يو فيلين تكسات اللي غرو جيني تكون سا الدنيا قوتو إبسابيك علمان أكنا دال علمان tokkichi akka ji'aati عابدين kan rabbi gabbaru ka ilmiin qabne immoo akka urjiileeti urjii moo ji'a caala mee osooniif mee haqiiqumaa gaafannu osoo jiini kun akka urjiitti heddummaatee baay'ate sila halkan kun guyyaa caala beekilal guyyaa la caala ammaa gizee jiini bay akka guyyaati beek kanaaf obboleeyyan keenya wanni nuti har'aa rabsaa jirru ijtihaada godhachuu ergamaa keenya nutti hima sallallahu alayhi wa sallam kanaaf isaanitti afaan haqachuu hin qabnu amma laal ulamaa'i wanni boodatti deebisuu hin jiru beeki ijtihaada gochuurra isa quraana keessa ragaadhaan jiru dubbachuurra bismaarri jedhan lakkuma mataa gadhaaniini gajjabaataa jedhan sheeka mataa gadhooftanillee daranuu jabaataa jiran jechuudha kolfaa dubbataa jiran kun duubatti hin deebifne gariin maal jedha gaabbisiifnee jechuun ni mala sheeka kana gaabbisiifnee ni mala kanaafuu hordoftota keenya dhaamsi walii dhaamnu isaan lachuu ulamaadha inni halaala jedhe keenya inni haraama jedhes keenya isaan lachuu ijtihaada godhan ijtihaada kanaaf daawwattoota keenya gizma waanni tokko ulamaa'i biraa argame didichinee horiinee gaffuunee olfuunee arrabsinee xiqqeessinee laal arra osoo isheenni ka'ee karaa harargee achi ba'e kan dhagaadhaan mataadha osoo hin dhabamu beeki seeraa fi jinni rabbummaanis bira hin jirtu kan dhagaadhaan mataa gadha'ee mataadha osoo hin dhabamu jechuudha kanaaf dila kana jajjaruun hin barbaachisu ariifachuun hin barbaachisu jimaanis qabeenya keenya caatiin qabeenya keenya ammataa kiyyatti alhamdulillahi rabbil aalamiin caatii dhaabbadheetiin qaba irraa fayyadamaatiin jira kanaaf jimaa abbuma if miidhatitti if miidha malee waa haraamillee hin jennu kanaaf ulamaa qabachuun ulamaa qabannee deemuun dirqama barbaachisaadha jechuudha egaa daawwattoota keenya sheer nu godhaa isiniin jenna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh